Hali ummata Oromoo kan addaa bahaa fi dhihaa akkasumas kaabaa fi kibba Oromiyaa keessatti xiqqaa fi guddaan dhiiraa fi dhalaa lammii qabsoof onnachiisee wareegama bilisummaaf harka qullaa waraana gantoota dura kaabbachiisaa jiru shantamaan dura faallaa kana keessa turre. Gaafni san gaafa gabummaan Amaaraa Oromiyaa keessatti sirriitti hidda gajjabeeffate gaafa nafxanyaan hadaraa Haile Sillaasee qofaan hawaasa Oromoo bobbaastee galchuu gaafa tooftaa Oromoo addaan qoqqoodu lammiin maqaa addaatiin if yaamuu san biratti gaafa Amaarummaan Itoophiyummaan hagoogamte aao Oromoota hedduu seentee eenyummaa ifii wallaalchifte gaafa if beekuun miira gadhaantummaa weerara maalummaa ifii dhoorsuuf ijibbaata cimaa keessa turre sanirraa gaafni san gaafa lammiin Oromiyaa keessa irra hedduun harqoota mootummaa Habashaa jalaa bahuun hin danda'amne jedhanii gabroomsaaf oggolani. Hawaasa haala kanaa keessa jiru jagnoonni qabsoo hidhannoo bilisummaa Oromiyaa keessatti maqaa qeerroo ganamaatiin beekamuuf jiraatan daggala bulchiinsa gabrummaa Habashaa yookaan Amaaraatiin qaanqee qabsoo bilisummaa uummata Oromoo qabsiisuuf onkoloolessa 17 bara 1970 Sumaalee keessaa cabsanii Oromiyaa seenuuf biyya Yemen magaalaa Adanirraa dooniin karaa seenan. Hawwiin qeerroo ganamaa mootummaa Soomaaleetiin gufachiifamtullee galiin kaanii fi murannoon isaanii seena qabeessa waan taateef yaadatamuu fi kabajamuu qabdi. Bu'uurri karoora qophii yaadannoo tanaatiis kanuma. Yeroo hidhannoon qabsoo uummata Oromootiif yoomiyyuu caala barbaachisaa ta'ee argamaa jiru kana keessatti guyyaa kana hawaasni walitti dhufee kabaja isaa malteen yaadachuun barbaachisaa ture. Garuu jeeqama COVID-19 addunyaa keessatti uumaa jiru kanarraa kan ka'e iddoo tokkotti dhufuun rakkisaa waan ta'eef carraa gama da'oo sabquunnamtii jirutti dhimma bahuun onkoloolessa 17 bara 2020 haala sadarkaa addunyaatti qoodarraa fudhachuu danda'amutti sarara zuumiin kabajamuuf saganteeffamaati jira. Guyyaa kana namoonni danda'an martinuu karaa sabquunnamtii if dura ibsamuuf jiraataniin qophii yaadannoo seena qabeessa taate tanarraa akka qooda fudhatan kabajaan affeeramanii jiran. Akkasumatti illee TV fi sabquunnamtiin Oromoo ayyaana jala bultii ayyaanichaa irraa kaasanii kabaja yaadannoo seenichaa kanaaf xiyyeeffannaa barbaachisu akka kennan asumaan dhaamsa isaanii kan dabarfatan. Injifannoon kan uummata Oromooti. Oromiyaan ni bilisoomti. Koree qindeessituu ayyaana waggaa 50ffaa qeerroo ganamaarraa.
Bye.